kan sirni diigee kan sirni dadhabsiisee sirnumatu deebisee ijaaram deebisees jabeessam Oromoon kaleessa baraa fi bariidhaarraa kamuudhaan suutaan dhawataan handhuuraa fi handhuurasaa Finfinnee keessaa bahee suutumaan erga deebi'uu jalqabee oolee buleeram garaagarummaa yeroo ta'a malee qe'ee fi dhugaan kanuma abbaatiin uummanni Oromoo dachee kanarratti aadaan eenyummaan afaan amantii fi falaasamni jireenyaa hundisaa hacuuccaadhaan dhugaa malee dhugaa dhabee jijjiirame jalqabarraa eegalanii gaafa mana barnootaa keessatti afaan keenya dubbatamuun dhorgaadhaa gaafa afaan keenya keessa roorroon jiru san nama jalqabarraa eegalee mirga haawwan keenyaa mirga abbootii keenyaa mirga saba keenyaa mirga sabaabii sablammootiitiif nama yeroo bara jaatamoota keessa qabsoo san eegalee dheessan. Duuba deebinee laallee waan irra keessa jirru dhaloonni qubeedhaa afaan isaatiin aadaa isaa seenaa isaa akkasumas saayinsii fi teknooloojii illee wal cina oofee bikka kana gayuun isaa hedduu na gammachiisa. Uummanni keenya har'a sadarkaa kana ga'uun qabsoo ilmaan isaaniitiin carraadhaanii miti. Qabsoo dhiigaani bakka tana geesse. Qabsoodhaan bakka tana geessee ilmaan isaanii har'aan tana warreen jalarraa kaasee hanga masaraa seenan waan kana godhaa jiranii gammachuu gurguddoon nutti dhagahamaa jechuudha. Hanga kun iyyuu aara galfiidha. Akkuma argaa jirtan kuni mana barumsaa keessatti dhaabbateera haala galfiidha. Aara nama galfachiisa. Namas immoo gammachiisa. Keessattuu ani wanti uummata Oromootiidha. Magaalaa Finfinnee irraa dheessan. Magaalaa Finfinnee jiruun qaaliidha jedhaa irraa dheessan. Jiruun bakka hundattuu qaalima. Kanaaf jiruu qaalii kan himuu dhiisanii itti galanii abbaa itti ta'anii abboomanii tiyya itti hojjedha hojjedhee keessa bula hojjedhee keessa nyaadhee dhuga jedhanii qooqa bula jedhanii itti yaadanii wareegama kafalanii keessa galanii Finfinnee mirkaneeffachuu qabna malee ala teennee akkuma isaanuu baanan teenna akka jedhu qofaa miti itti seennee teenna goonee mul'isna jedha. Oromoon kaleessaa dacheesaa Finfinnee keessatti korommoota isaaf siidaa maluu fi siidaa dhaabbachuu fi mana barumsaa maqaa isaa fi gameessa isaatiin ijaarrachuu dhiisiiti magaalaa Oromoon ala taa'ee ishii ilaaluu ishii gojoma uturtee kana qofaas miti inumaayyuu akka abdii kutatee maqaa isheen oofneef gootonni ishee guyyaa adiidhaan iddootti fannifamaa turanidha. Finfinneen har'a garuu Finfinneen qe'ee Oromoon ala taa'ee dharra'u osoo hin taane qe'ee Oromoon keessatti of ilaalu taasisuuf adadaan hojjetamaa jira. Waan bonni gogseoo gannumatu jiisa. Maqaan koo Dr. Nasruddin Ibrahim Hamidi waggeessa fayyaati. Biyya Ameerikaadha qubsumtiitiya. Rabbumaan na fidee bikka kana dhalootaan obboleessaa xiqqaa Jaarraa Abbaa Gadaati. Tole mee jalqaba chirraa kaana namni Oromoo ta'ee Jaarraa Abbaa Gadaa hin beekne hin jiru. Finfinneef qabsaa'e Finfinneef aarsaa kaffale. Mee gaafa mana barumsaa maqaa isheen ijaaramu har'a maaltu isinitti dhaga'ama? Gammachuu gartee herragaa oliin na dhaga'ama maaliifi dhaloonni haarayaa seenaa dabreerraa baratee injifachuu danda'a jechaan mataa qaba. Kanumaafuu Jaarraa Abbaa Gadaa akka ati jette namni dhaloonni Oromoodhaa dhiisii alagaanuu ni beeka. Qabsoo jalqabaa isaa fi waahillan isaa akka Elamoo Qilxuu dhukaasa jalqabaa maqaa bilisummaa Oromootiin warra dhukaasee firii gaarraa agarre kanaan nuun ga'e seenaan isaanii akka seenaa qofa ta'ee nafne maqaa isaaniitiin waan akkanaa moggaasanii dhaloota haarayaa karaa sheeppaap itti godhan dalaguudhaaf hedduun gammachuun na dhaga'ama. Lafa itti falmataa turre lafa harkatuudhaaf tattaafachaa turre nuti dhaloonni isaan booda warri waan kana godhuudhaaf waan har'a mul'ate kana harkachuudhaaf ummataaf godhuudhaaf tattaafataa turan akka carraa ta'anii silaa qabsaawaan waan deemuuf jecha qabsoo waan itti fuftuuf jecha ilmaan isaaniitiin itti fuftee kunoo har'a sadarkaa bara dheengaddaa dhagaa bu'uuraa kaayanii har'a eebba mana barnoota addaa sooressa Jaarraa Abbaa Gadaatiin moggaafame eebbisuu isaarratti hedduu akka nama amma dhalatee
ummata dhume haywaan kanan arkin isaan bakka bu'uudhaan gammachuu hangana beeynee natti dhagayamaa jedhu. Qabsaa'onni Oromoo kana dura mirga walqixxummaa Oromootii fi bilisummaa Oromootiif qabsaa'aa turanii keessattuu Jeneraal Taaddasaa Birruun sabni barate mirga ofii falmata Oromoon barachuu qaba kan jedhu jaarran abbaa gadaas immoo sanaaf qabsaa'aa ture waan ta'eef handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti Oromoon afaan isaatiin akka baratu maqaa goota qabsaa jaarraa abbaa gadaatiin asitti banamuuf baay'ee gammachuun nutti dhaga'ameera. Qabsoon Oromoo sadarkaa hedduu keessa dabaree bakka irra jirru kana ga'eera. Dhugaadha. Dhugumattuu wanni hundi bakka takkatti hin argamu. Jireenyi ilma namaa adeeminsa. It's a process. Kanumaafuu aan akka nam tokkotti akka obboleessaa jaarraa abbaa gadaatti wanni niin arkaa jiru hedduu na gammachiisa. Boolee keessatti sadarkaa kanaan bareedaa akkanaatiin namni beekamaa akkanaatiin an eebbifame mana kana caalaatti fufaa jira. Hayyuu keenya kanneen gootota keenya kanneen ka du'anii boolle keessa jiran kana maqaa isaanii boolle keessaa baasne addunyaaf fakkeenya gaarii akka ta'an labsina jedhee yaada. Finfinnee keessatti ammoo mana barumsaa jaarraa abbaa gadaa jeneraal Waaqoo Guutuu Jeneraal Taaddasaa Birruu jedhanii miti mana barumsaa barsiisuu miti afaaniin dubbachuun afaan Oromootiin dubbachuun bakka hin turretti har'a yeroo kan arginu dhugaa akka lammii amma lafarra jiru kanatti gammachuu guddatti nutti dhagama. Kanaa ol ammoo irratti hojjenna. Oromoon jaarraa tokko oliif maqaa lafaaf nama isaatiin moggaafameetti ijoollee isaa barsiifachuun akka waaqaa isarraa ol fagaatee ture. Har'a kunoo qabsoo ilmaansaa kaleessaa fi har'aatiin maqaa namaa fi lafa isaatiin addabaabayii daandii fi manneen barnootaa moggaafachaa jira. An rabbiin carraanaaf kenne maqaa jaarraa abbaa gadaa jedhuun manni kun akka moggaa'u namni godhe aanaa jechuudha. Kanaaf akka waan arraan tana dhaladhetti biitti guutuun waliin baatee maqaa gootaa kanaan arraan tana sagantaa kanarratti biitti mootummaan teenya mana barnootaa kana maallaqa guddaa itti baasanii guyyaan kun guyyaa jabaa guyyaa akka waan dhaladhetti ani ilaalu jechuudha. Waggaa arfan kana eegallee iddoon kun duwwaa ture. Weerartoota daldaltoota lafaatiin ture qeerroo bulee bulbula ijaarree irraa qulqulleessinee mana barumsaa mana xiqqoo tokko kutaa tokkoon eegalle kutaa tokko eegalle deemnee kutaa 4 ta'ee kutaa 8 ta'ee. Ani as keessatti barsiisuu kiyyaaf miti dhaloonni boruu as keessatti barachuudhaaf dhugamaan goota keenya hayyuu keenya kakaleessa qabsoo daandii nu karaa nu saaqisan isaan akkasiin san kan akka jaarraa abbaa gadaa baay'eetu jiru. Kaaga ammallee seenaan isaanii hin baane isaan sanniinis dabalanii nu baasanii isa baay'ee kana ammoo irratti hojjenne milkoofne seenaa mana barumsa jaarraa abbaa gadaa keessatti daa'imman baratte qabxii olaanaa fiddee arguu hawwii qabna. Mana barumsaa kanatti barachuun keenya jaarran abbaa gadaa xiiqeffataa saba gaara mul'ataa keessatti galee biyya keenyaaf lolaa turedha. Maqaa ta'u garuu immoo gootonni Oromoo hedduu isaanii lubbuudhaan darbanis seenaa hedduu hojjetaniiru. Jaarran abbaa gadaa isaan keessa nama tokko haa ta'u malee mana barumsaa Finfinnee keessatti yeroo durii mana barumsaa afaan Amaaraa qofa baratamaa ture. Amma immoo yeroo ammaa carraa kana argannee afaan Oromoo mana barumsaa akkanaa keessatti barachuu keenyatti carraa guddaa argannee jirra. Jarri walqixxummaa fi dimokiraasii dhala namaatti namantu jedhee kan dubbatedha. Innis immoo hacuuccaa afaan Oromoo yeroo sanarra tureedhaan irraan kan ka'e walaloo fi sirboota adda addaa waltajjii yeroo qopheessan afaan Oromootiin dhorkamaa kan turedha. Isa immoo afaan Amaarinyaa qofaan kan dhiyeessanidha. Barnoota magaalaa Finfinneetti afaan Oromootiin barachuun keenya carraa guddaa Oromoof ta'a. Lammaffaa immoo maqaa jaarraa abbaa gadaatiidha. Mana barumsaa kanatti barachuun seenaa goota keenyaa yeroo yeroodhaan seenaan isaa akka hin dagatamne maqaa yeroo hedduu maqaan isaa akka dhaamuuf seenaa isaaf ta'a. Dhaloonni jaarraa abbaa gadaa irraa kan baratu yeroo jalqabaatiif eenyummaa isaatiin magaalaan Finfinnee bu'uura yookiin idda uummata Oromooti. Yaa ta'u malee uummata Oromoo irraa erga buqqaanii jaarraa abbaa gadaa kun hin ta'u jechuudhaan uummanni Oromoo idda isaa ganamaatti akka deebi'uuf kufee kuffise. Dhaloonni ammaa kan irraa baratu jaarraan abbaa gadaa isaaniif kennaa yookiin immoo aarsaa kaffalee darbuu isaatiif dhaloonnis immoo kanarraa barate gara fuulduraatti kaayyoo jaarraa abbaa gadaa galmaan ga'e kana haasaa qofa osoo hin taane gochaan agarsiisutu dhaloota irraa eegama jechuudha dhaloota qubeetirraa. Itti cichuun falmuun dirqama isaa ta'a dhaloonni irraa baratu walirraa baratudha. Hayyuu gameessa
nama Oromoodhaaf wareegama guddaa laatee lubbuudhaan namni garuu ammoo akka lubbuun jirutti isuma mataa isaa akka waan lubbuun jirutti hin argeetti miira guddatu natti dhagama. Lammaffaa manni barumsa maqaa isaatiin Finfinnee keessatti miti Oromiyaa keessattuu yeroo itti yaadatamuu hin dadhabetti Finfinnee saniif jedhanii isaan ammoo yeroo san wareegamanii lafeen isaanii har'a ragaa baatu har'a gaafa argu dachaa guddatu natti dhagama. Gammachuu guddaan natti dhagama. Dhalata ammaatirraa immoo gootummaan biraa hanirraa eegamu jira. Hiyyummaan biyya keenya irratti haala hammaataa ta'een biyya rakkisaa kan jiru rakkoo hiyyummaa kana keessaa bahuudhaaf immoo gootummaa biraa barbaadaa jechuudha. Isarraa kan hafee mirga argame qabachuunis immoo isa gootummaa biraa barbaada. Injifannoo olaanaa lubbuu qaqqaalee hedduu fudhate kana tiksuudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa kan jiru bulchiinsi magaalaa Finfinnee qe'ee Oromoo maqaa isaa gadhiisuu didee Boolee Bulbulaatti mana barumsaa ijaarsisee maqaa goota Oromoo sooressa jaarraa abbaa gadaa moggaaseera. Manni barumsaa kunis har'aan booda duudhaa guddaa qabsoo obsa fixachiisaa sooressi jaarraa abbaa gadaa dabarse waliin ni yaadatama ni dhaadeffama. Warra hin beekne biratti ammoo maali namni kun kan maqaa isaatiin magaalaa guddoo biyyaa fi gamtaa Afrikaa keessatti manni barumsaa ijaarame jedhee waa'ee isaa gaafachaa jiraata. Finfinneen sirnaan saba ishiitiin ooddee qabsoo ilmaan ishiitiin sirnumaan ilmaan ishii dirqisiisanii jaalattee osoo hin taane Oromootti dubbachuudhaaf dirqamte. Sooressi jaarraa abbaa gadaa Harargee magaalaa Waatar jedhamutti dhalachuun qabsoo abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoof biyya abbaasaa hanga gadhiisee irraa ari'amutti qabsoo gaggeesse. Har'a garuu dhaloota inni itti guddiseen maqaansaa magaalaa inni qabsaa'aa fi ture Finfinneetti manni barumsaa ijaaramee fira. Maqaa isaatiinis mogga'eera. Piroojektota kunneen eebbisuudhaan hojiidhaaf kan banan kantiibaa ittaanaa fi hoogganaan intarpiraayizii hojii fi misooma indaastirii bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay hojiiwwan gurguddoon akkanaa akka boodatti deebi'aniif hin eeyyamnu jedhan. ይሄ በእጅጉ የሚያበረታታ ተግባር ወደ ኋላ እንዲመለስ አንፈልግም። ምክንያቱም የህብረተሰባችን ጥያቄ መሰረተ ልማት ይሟላልን፣ መንገድ ይገንባልን፣ ጤና ጣቢያ ይገንባልን፣ ስታንዳርዱን አሻሽሉልን፣ የተሰሩትን ስራዎች ደግሞ የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል አቅም ፍጠሩ የሚል የምክር ቤቶቻችንም የመላ ህዝቡም ጥያቄ ስለሆነ ይህን ጥያቄ ለመፍታት የመጀመሪያው ጉዳይ መሰረተ ልማቱ በቦታው መኖሩን ማረጋገጥ አባይ hojiiwwan misoomaa gurguddoon akkana itti fufinsaan akka hojjetamaniif isaan hojjenne kun kunuunfamuu qabu jedhan. የምንሰራቸው ፕሮጀክቶች ዘላቂታዊነታቸው እንዲረጋገጥ አገልግሎታቸው ለረጅም ጊዜ እንዲሆን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ባለቤት በመሆን እንዲንከባከባቸው አደራ ማለት እፈልጋለሁ። hooggantuun kutaa bulchiinsa Boolee Aadde Alam Tsahaay Shifarraw piroojektonni 65 kun birrii biiliyoona 1 oliin kanneen ijaaramanidha jedhan. በበጀት ዓመቱ በግንባታ ላይ ከነበሩ 42 የመንግስት ፕሮጀክቶች ውስጥ 41ዱ በማጠናቀቅ እንዲሁም በባለሀብትና በህዝብ ተሳትፎ ከተገነቡ ውስጥ 24ቱንም በማጠናቀቅ በድምሩ በመንግስትና በህዝብ ተሳትፎ 65 በማጠናቀቅ ለህዝብ አገልግሎት እንዲውል ማድረግ ችለናል። በፕሮጀክት ግንባታ ሂደት ውስጥ 1933 የሥራ ፈላጊ ሥራ ዕድል መፍጠር የተቻለ ሲሆን በህዝብ ተሳትፎ ለተገነቡ ፕሮጀክቶች ተፈጻሚነት ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ በመንግስት በጀት 523 ሚሊዮን ብር በላይ በድምሩ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ፕሮጀክት በጊዜ በጥራት በማጠናቀቅ ለህብረተሰቡ እንዲተላለፍና ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆን ተደርጓል።